big breaking news. Kadisin suuraa irratti argitan kun artistii jaallatamaa Oromoo Caalaa Bultumeeti. Caalaan Bultumee guyyaarraa halkanirraa qaama hin beekamneen haleellaan irratti raawwate yaaliin ajjeechaa irratti raawwate miidhaa guddaan irra ga'u haati warraasaa adde Siifan Tashoomee sagalee miidiyaatti himtee jirti. Akka haati warraasaa nuun jettetti Caalaa Bultumee bakka sadiirra miidhaan irra gahee nuun jette. Mataasaa, fuulasaaf gateettiisaa gara bitaarra miidhaan irra ga'u nuuf mirkaneessitee jirti. Yeroo ammaa yaaliin ergaa godhameefii booda Caalaa Bultumees gara manaatti deebi'ee jira. Haa ta'u malee Caalaa Bultumee irratti yaalii ajjeechaa guddaatu irratti raawwatee nuun jette. Akkasumas poolisiin namoota 3 yeroodhaaf to'annaa jala oolche qorannoo irratti geggeessuu eegaleeraa nuun jette. Gama mootummaarraa hanga gabaasaa kana qindeeffannutti ibsi kennameen jiru gama poolisiiti. Daawwattoota Beenyaa Gammadaati. Gabaasaa isaa guutuu guyyaa borii qabannee sii dhiyaanna. Lafa nagaa tura. Caalaan namicha san dabaddabe gaardiin namicha san eegantu jira. Gaardiin namicha san eegan immoo Caalaa namicha irraa qabuu dhaqanii Caalaa dabaddabanii gidduutti. Yaani Caalaatu dura namicha dabaddabe. Achumarraan gaardiin namicha san immoo Caalaa rukutan. Yeruma lama immoo yeroo 3 dhaan jedhan adda fuudhaa. Sa'aatii lamatti daawwi sa'aatii gaafadhu naan jettee miti. Sa'aatii 2 naannoo sa'aatii 2. Anuu biran turree jedhe mucichi biran turree anuu biran turree amma wanta hundayyuu ndoomsoo basa'ee ture dura silkii dawwalaa ture na jalaa kaasuu dide amma naa dawwalee dammoo wanta hundayyuu ofiisaa afaan isaan natti himee kasoo ban qabne. Marsaa lammataa bilbilte eenyu falmattu? Ofii naa dawwalee deebisee ammayyuu naa dawwalee ture. Lakki. Okay, maaltu ta'e jedhama? Qabxii isaa nutti himi. Hiriyaa namticha kumaandara gaardii kumaandara inni kumaandara qaxaqqateedha. Caalaan jechuudha. Kumaandara faana lolaniitu korma gaafa okkolee mo'atu jedhani. Artisti Caalaa Bultumee baga Rabbi harka diinaati si baasee kana siifan gammada. Caalaa Bultumee waa tokko si hima. Lolas namaa gad beektaa miti. Waa'ee qabsoos namaa gadi beektaa miti. Bara wayyaanis qabsooftee ummata Oromoo qeerroo fi qarree diina dura dhaabbattee ummata Oromootti ija godhaa ture sidha. Bara maaster pilaanii qeerroo fi qarree kan kaasee weelluudhaan qabsoodhaan dubbannaadhaan kan ummata Oromoo kana kakaasee ija diinaa dura dhaabbatee qeerroo fi qarreetti kan kabaja kenne tokko sidha. Yeroo jalqabaatiif sin arge. Haa ta'uyyuu malee inni sin magaalaa Finfinnee keessa kophaa keessan ummata budaa ummata haramanee ummata dhiiga namaa dhuguu barbaaddu ummata akka ummanni Oromoo hin jiraanne barbaaddu wajjin akka jiraattan ni beektu. Kan sin calluma jettanii of gattanii Finfinnee keessa halkanis guyyaa deemtaniif sababni keessan maaliif? Yookaan qophooftanii akka isaan qophaa'anii sin eeggatanitti qophooftanii hin deemtani. Magaaluma Finfinnee keessatti reebamtanii tumamtanii galtu. Yookaanis immoo lola beektaa dhooftee ofirraa deebisuu dandeessaa dandeettii qabdaa ogummaa qabdaa yookiin qophooftee deemtee ofirraa rukunne qofaa keessan deemtanii inni isin akka saree kophaa deemtu kophaa keessan deemtanii akka nama biyya hin qabne akka nama lammii hin qabne kophaa keessan deemtanii iddoon taanetti halkan guyyaa reebamtanii galtanii fi sababni kun maaliif? Ummata budaa, ummata dhiiga namaa dhugu, ummata guddina ijoollee Oromoo hin jaallanne wajjin akka jiraattan ni beektu. Biyyattii Finfinnee jedhamtu keessa Finfinneen kan Oromooti jettu malee ummata budaa, ummata waan hin taane hojjetu,
ummata dhiiga Oromoo dhuguu baree wajjin akka jiraattan ni beektu. Inni sin of amantanii wayi meeshaa hidhattanii deemtu miti, wayi shugguxii hidhattanii deemtu miti. Kan sin nyaatu kan sin balleessu isinuma wajjin deemee shugguxii hidhatee wajjin deemee akka barbaade sin godha. Kana ni beektu. Moo ummata Oromootu gumaa naa baasa jettanii of amantanii deemtu moo maatii keessan irraa dhala keessan irraa adda baatanii gaafa kophaa keessan halkan deemtan eenyuun komachuufi tokko kana naa deebisi. Waan barbaadeyyuu haa ta'u yoo si dha'uu dhufa ta'e yoo si ajjeesuu dhufa ta'e yookiin ajjeeftee ajjeefamuu yookiin dhiigsitee dhiiguu abbaa barbaadeyyuu ta'u mootummaa haa ta'u maaliin haa ta'u qabsaa'oo ta'u eenyu jinniyyuu haa ta'u jecha. Ijoollee keessan irraa maatii keessan irraa adda baatanii kophaa keessan deemtu. Moo ummata Oromoo kanatu anaafis dhala kootii maatii kootiif ummata Oromootu naaf falma gumaa naa baasa jettanii of amantanii deemtu yoo ta'e Hacaaluu Hundeessaaf iyyuu namni gumaa baase hin jiru. Waggaa waggaan du'a Hacaaluu Hundeessaa kabajuurraa kan hafe shamisii bitachuurraan kan hafe namni waa'ee gumaa Hacaaluu lafaa kaase iyyuu hin jiru. Kan warra durii dhiisiiticha. Osoo kana beektanii of amantanii wayi hidhata tokkoon qabdani wayin immoo qeerroo Oromoo qeerroo jajjaboon osooma jiranii jara wajjin hin deemtani kophaa keessan deemtanii akka adurreen isin rukutantanii ummata Oromoo akka inni arrabsamu maaliif taasiftu? Yookiin of eeggattanii hin deemtan yookaan shugguxii hidhattanii deemtan diqaalaan sin ajjeesaa jiru diqaalaan akka adurreetti isin rukutaa jiru kun shugguxii hidhatee isin faana deema isinii wajjin nyaata isinii wajjin dhuga osoo kana beektaniiti akka hin taane deemtanii akka hin taanetti rukutamtanii maqaa namaa nyaattu jechuudha. Of eeggadhaa ijoolleen Oromoo. Finfinnee keessa akka hin taane hin deemina. Yookiin immoo of qopheessaatii akkuma dhiiraatti qophaa deema. Akkuma dheengadda bara wayyaanee qabsaa'aa turtan akkuma qeerroof qarree Oromoo bara maaster pilaanii ija diinaa dura dhaabbattanii falmaa turtan qophaa deema. Yoo siyaasa dhiiftaniyyuu yoo aartii dhiiftaniyyuu of qopheessaatii of eeggataa deema biyya keenya. Biyya keenya Finfinnee keessa budaa jira. Ummata dhiiga namaa dhuguu bare. Meeqatu jira osoo kana beektanii akkam of gattanii deemtani. Kanaaf baga Rabbii si oolchee gara fuulduraattis of eeggannoo taasisaa.